warri nurra turanii fi nurra turuu barbaadan kun sirriin turre. Garuu Oromoon yoo biyyattii kana bulche biyyattii kana akkamitti akka inni ceesisuu danda'u sablammii biyyattii kanaaf immoo akka inni yaaddoon taane yaada malee yaaddoo akka hin taane utubaa fi gaachana malee ammas yaaddoo yookaan siqiqii akka hin taane mul'isuu irratti hojii isaan hojjetan keessa erga aangootti dhufanii hojii isaan hojjetan keessa addunyaa irratti kanan dinqisiifadhe kana maaliif Oromoon fira hin qabu isatu fira ta'a malee wanti inni irratti hojjetame waan salphaa miti karaa gama siyaasaatiin jechuudha. Amma yoonaatti egaa erga isaan aangootti ol ba'anii waan nama mul'achaa jiru kana sana jedhee siin ibsu wantoonni hafan immoo hin jiru. Isa immoo waan isaan qophaa isaanii hojjetanii fuulla'an miti. Qaawwa argamte kanaan inni xinnaanis inni guddaanis harka walirra qabee dantaa saba ofii akkaataa inni tiksisiisuu fi tikfachuu danda'u yoo waliin mari'atee waliin taa'ee walii galee yoo socho'e malee waan waggaa 130 nurratti hojjetame ji'a 8 miti waggaa 8 waan guduunfaa nutti guduunfame jalqaba hiikuu irratti wanta jiru amma akkanatti fakkaatutti namni ammuma beekumsa isaatii miti kanaasa. Tole hacaalu itti deebina bilbila qabna ammoo. Hello. Akkam. Nagaa. Fayyaa eenyu isaanu bilbilaa jirtu? Barsiisaa Ibsaabdiin jedhama. Godina Harargee ba'aa aanaa Jaartoo magaalaa Madiinaa Mirraa. Hacaaluudhaaf gaaffii yookaan yaada kallattiidhaan. Hello Hacaalu. Akkam. Nagaa. Jirtu naguma. Jirta fayyaa keeti. Baga jiraattani. Nuti jiraattuutii goota keenya. Ayyee. Yaada siniin qabaa gaaffii siniin qabaa. Ayyee. Yaa artistii ta'uun ijoollataati. Ayyee. Akkuma ijoollotaa ta'uu keessanitti uummata barsiisuu bakka uummanni laaffate jabeessuu kunuunsi keessanii gahee keessanii. Nuti isin jala hiriirree kallattii isin uummataaf qabsiisuudhaaf keessan kan hojiirra oolchuudhaaf isin faana jirra. Yeroo ammaa haala gartee biyya keenya Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru keessatti hojiitii fi dhaaba aadaa keenya hedduutti wanti mul'atu kun hedduu yaachisee jira. Kanaaf akkuma ammaan dura tokkummaa uummata Oromootii fi haala gartee qabsoo uummata Oromoo fuula dura deemtu kanarratti injifannoo ammaan dura gonfannoo biratti uummata cinaa dhaabbattee akkaataa wallisaa turtanii maal nuti qabattee dhiyaachuudhaaf yaaddee jirtaa yeroo gabaabaa keessatti kan boonsirraa waan hojjennu akka yaadittiin qabaa. Inni biraa ani birratti aanee nuti kan dinqisiifame kan tokkotti kan hin dinqisiifatu iddoo guddaa kan hin gannuu geessifaadha. Kanaaf siidaa artistoonni durii kaa'anii dabran san irra deemaa jirtaa. Siimitii sanumaan dhufee siimachuu barbaadaa lammiilee keenya yeroo ammaa iddoo adda addaatiif taa'anii haalli itti gargaarsan kan maal dura ture san artistoota keenya biraatti tolaafina mul'ata. Karaa Wallaggaa bitaatti gochaa ta'esan namoota keenya san kan ilaaluu irratti artistoonni keenya osoo uummata keenya kakaafsanii tajaajiluu qabaa. Tole ibsaa. Baay'ee galatoome. Ulfaadhu ibsa. Tole gaaffii daawwattoota keenyaas gidduu gidduutti tun si gaafachaa deeme gaarii natti fakkaata. Waan silaa darajeen si gaafatetu jira. Ati baay'ee yeroo haasoftus yeroo hojjettus hojii keessa gara siyaasaa kanatti baay'ee si ka'a. Kanaaf nama siyaasaa ta'uu fedhii qabda. Akkas nama siyaasaa ta'uu barbaadda yookaan hooggansa mootummaa keessatti dhufuuf fedhii qabdaati. Dhugaa soof fedhiin qabu waan hooggansa jechuun paartilee siyaasaa keessatti hirmaannaa godhee ogummaan ani qabuyyuu barree paartii of danda'edha.
Sanuma keessatti garuu karaa profeshinii kootiin siyaasa hawaasa kootiin nan xiinxala ogummaa kootiin jechuudha. Hooggansa kennuunis hin danda'ama. Ogummaa makeetiin? Ogummaadhuma keenyaan. Kanaaf akkasitti duula na filadhaatti illee nan eegi paartii siyaasaa keessa seene. Tarii jedheen kannis waa haala kee gaafa laalu yookaan garasitti si hawwachaa jira. Maaliif dandeetti qabdu kanaan utuu garas deemtee siin jechaa jira Darajjeen? Lakki ogummaadhuma koo kana keessa taa'een karaa ogummaa kiyyaan otoo dabarsee bareeda. Irra caalammuun nana gaafattus akkaataa ani ogummaa keessaan baaneen yaada namoota akka Darajjee fi Hamzaa kun gaafa si dhiyeessan akkasitti saasa'anii kallattii qabsiisuun hin danda'ama. Yaada of jechuudha, yaada dhuunfaa kiyyaa. Akkas. Tole, Hacaaluu gidduutti immoo egaa haasofne yaadas fudhanneerra. Galma miiliiniyeemiitti immoo waltajjii lammaffaa kan Itoophiyaa fi Eritiriyaan araara isaanii sababeeffachuudhaan waltajjii sana irratti qophii qophaa'e irratti geerarsa jira. Geerarsa sanatu daawwattoota keenyaaf firree sana booda waa'ee isaas xinnoo haasofne gara dhimma biraatti ceenee wayyu. Danda'ama. Tole, daawwattoota keenyaa geerarsa kana sinaaf deebinee immoo dhimmoota hafan irratti haasofna ammas nu faana tura. Egerarure meka egerarure bodde wanjettanire ka'eenirraa diddicha takkarfaasaa dinnicha kakeenirraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii ani maalan godheree maalan gochuu didheree manni keenya holqaree manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee. Ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii hundumtuu haadhoo kootii. Gariin garaa siree kan gariin garaa siree nooraan garaa dhidheessa ayyooman garaa hiree ana caalu hundeessa. Nan joore kaafuu maddiin na koore kaa. Nan joore kaafuu maddiin na koore kaa. Ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii hundumtuu haadhoo kootii. Egaa Hacaaluu geerarsi kun dheeraadha. Yeroo maqaburraa kaaseen amma ta'e yaadachii dursuudhumaa fi daawwattoota keenyaaf firre asirratti nurraa dhoowwaa yaa biyyi nurraa dhoowwaa yalammaa nurraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrottanii yaa jechaa turte. Achirratti yaada garaagaraa akka ture. Tokkoffaa waltajjii sanarratti maaliif sadarkaa kanatti sirbee utuu waan kana dhiiseera ta'e gaariidha yaadni jedhu jira. Gama biraatiin immoo qoqqaa uummata isaa waltajjii kamirratti iyyuu dhageessisuun isaa sirriidha yaadni jedhu jira. Ati ejjennoo kamirraa jirta sanatti mile? Jalqaba sirban ani sirbu namni naa fila otoo ta'e waggaa 7 biyya keessatti akkan hin sirbiniin godhamu ture. Namoonni waltajjii kanarratti otoo kana sirbe waltajjii sanarratti otoo kana sirbe qaamni jedhu
nama nan beekne. Maaliifi waanan sirbuu barbaadu waanan sirbuufan waggaa 7 biyya koo keessatti akkana ni hojjedhee nyaanni godhame jechuudha. Gaafa guyyaa sanaa keessummaa waggaa 20 booda isayyuu dhala Oromootiin araarri bu'ee waraanni dhaloonni tokko itti wareegame dhaabbatee diggifamee shaggaritti waamamuun gammachuu kana caala hin jiru anaaf baay'eetti gammadeera. Haa ta'uti garuu gaafuma keessummaan keenya dhufeerraa kaasee aga nuti sirbinutti uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Fakkeenyaaf ani waltajjiitti bahuudhaaf sa'aatii tokkoon dura nama 7tu Mooyyaaleetti ajjeefame. Gaangistaroonni galaniituma ajjeesu uummata hin hidhanne kana kallattii garagalaan ajjeesaa jiru. Otoon sirbuu baadhee natti tola. Dhugaa haasa'uudhaaf sa'aatii dheeraa na gaafatan dideetan jechuudha. Otoo uummanni dhumaa jiru ani hin hojjedhu jedhees falmeen ture. Giddiin qabaatiin jedhameetuman nan dhufee ergan dhufeen booda immoo waanan sirbu namni naan filatu. Yeroo sanatti qaaman maqaa waamee iyyadhe suni qaaman itti amanudha. Obbo Lammaan isaa ta'an Dr. Abiy roorroo saba kiyyarraa dhoowwuu danda'u jedhee namootan itti amanudha. Hacaaluu gadi saba isaaniitiif quuqaman qaban isaan. Hacaaluu ol yoo ta'e malee. Garuu biyya bulchaa jiru. Akka Hacaaluutti immoo yaaduun dirqama isaanii miti. Isaan biyya bulchu waan ta'eef. Akkanaa galetti akka yaadetti ogummaan koo akka na ajajetti waltajjii sanarratti jedhe. Isaan immoo akka nama biyya bulchuutti akka Oromootti qofa miti. Waan gochuu qaban akkaataa isaan godhan isaantu beeka. Haa ta'u garuu waan kana innaa sana emerjensii ta'uu isaa labsan guyyaa sana waanni kun emerjensiidha. Maatii nama tokko keessaa namni 8 bakka tokkotti gaafa dhumu dirqama qeen hundeessaa gubachuun qabu obbolaa qofaanaadha qofaana jechuudha. Kanaaf ammas rakkoon jira isin dagatinaa gammachuma kana keessanas yaadadhaadha yaadni kee. Nurraa dhoowwaadha walumaa galatti. Mee gara mudannoo tokkotti si deebisa waa'ee aggaaroo kaasuun barbaachisaadha gaafa waa'ee kee yaannu maaliif kaka'umsa mataa keetiin misoomaaf wanta gumaachite keessaa tokko aggaaroo misooma magaalaa aggaarotiif koree wayii hundaa'e. Koree sanaaf hojii wayii akka gumaachitu si gaafatanii sirba tokko aggaaroodhaaf sirbiteetta. Mudannoon asirratti immoo mudannoon addaa ani dhaga'ee carraattiin ministeera muummee ammaa Dr. Abiy Ahmediin wal agartan gaafa hojii kana hojjechuuf walii galchuun isaanis koree sana keessa waan turaniif sirba kanaaf jecha waggaa 9 dura isaan agarteetta jechuun odeeffadhe. Waajjira isaanii dhaqxee si waamanii yaada kanarratti mari'attee si haammatanii adda kee dhungatanii jabaadhu siin jedhanii si biraa deemanii odeeffannoo jedhuun qaba. Mee waa'ee kanaa eessaa akka dhageessan garuu dhugaadha. Misooma aggaarotiif teleetooniin qophaa'ee ture isaan naannoo sanatti dhalatanii anquban qabu ture. Hacaaluun waan kanaaf gaafatamnaan maallaqa guddaa gaafate informationii jedhu odeeffame. Qaama odeessin beeku. Abbaan tokko natti bilbilee mucaa dambiiti. Dambii callootti dhalate mucaan sun akkas jedhame. Just misoomaaf gaafatamtee akkamitti kan eenyu jedhe kana. So ani hin jenne haa ta'uti garuu aggaaroodhaaf taanaan biyya kiyyaa mitiiree jedheetan naanna'ee Oromiyaa dhumatu misoomaa seenaa aggaaroos nan beeka. Uummata sana faana immoo uummata naannoo Jimmaa faana seenaa addaan qaba. Qacarraa ta'e konkolaataan naan garagalee hospitaala Jimmaa seenee sana dura uummanni naannoo sana miira anaaf qabu gatiin beekuu fi anaaf simee tufaan sirba sana hojjennee fixnee. Sanyii mootiin? Sanyii mootiinis hin beekamta waan Jimmaati kaasnaan hin jira. Sirba aggaaroo jettu sana hojjennee mucaa sanatti bilbilee hojjedhee fixeera. Siidiin harkaa fuuta jennaan lakki nama wal si barsiisu jira isaanitti kennitaa nama baay'ee si jaalatudha anaan jedhe. An poozishinii isaaniin beeku dhugaa haasa'uudhaaf.
Nam mucaa bira qaqqabu hoogganaa dhiinsa neetworkii dameetikaa ka waliigalaatti isarratti hoogganaa akka ta'aniin natti himee waajjira isaaniiyyuu gaafa seentu sakatta'insi ajaa'iba. Deemee akkuma na dubbisanii na hammataniin siidiin harkaa butanii gara konkolaataatti kaatan. Deemanii konkolaataa isaanii keessatti dhaggeeffatanii dhufanii na hammatanii baay'ee gammadanii uummanni si barbaada achi deeminaan iddasiin waa'ee isaanii bare. By the way, waggaa 9 dura sababa kanaanan isaan wal bare amalli isaanii amma idda 4 kiiloo seenan boodayyuu argitu kun amalla isaanii kana duruman beeka. Mee sumaan mee natti himi gaafa waggaa wal agartanii haasoftan sana amma ammaatti akkaataa isaan amma akkaataa isaan namatti dhiyaatan kana gadi fageenyaan isaanan beeka jechuu koo miti asirratti. Sana boodas isaan wal arguu danda'eera erga hooggansa sanarraa kaasanii paarlaamaatti isaan kaan boodas jechuudha. Amalli isaan qaban kun waan amma argitu kana. Xinnaa faanas guddaa faanas easily jechuudha. Liqamambariin gandaa harkasiin qabatu hin beeknaa mitiire. Isaan garuu yeroo sanattuu poozishinii sanarra taa'anii akkaataa isaan ispeeshaalii naannoo isaan dhalatan sanatti yeroo anis affeeramee yeroo deeme sana yeroo sanatti amantaadhaan xinnoo ishii walitti bubbu'aa ture uummanni. Jaarsa ta'anii araarsaa turan uummata naannoo sanaa uummata kiristaanaa fi musliimii wal dhaheedhame. Wallee aggaaroo jettu sana isaanittan kenne isaanillee na galateeffatanii xiqqoommoo turamee waldaa misooma Oromiyaatiif jedhamee immoo ammas waamicha naa godhan isaanumti na waamanii Oromiyaa tiyya jettu siidii tokko ammas isaanitti kenneera. Innis almost waggaa 8 nan hima kan jettu tokko. Nan hima waa'ee kee. Ayyaradha. Misooma irratti sirmaanni irratti. Mudannoo addaati isheen kun kan haala kanaa wal qabsiisnee kaasuun barbaachisaa waan ta'eef sirba aggaaroo kana kiliipiidhaan argachuu hin dandeenye oodiyoo isaatu jira. Garuu nuti yaadannoodhumaaf akka daawwattoonni yaadatan jennee suuraa keetiinis maaliinis qindeessine of harkaa qabna gabaabsineetu yaadannoof affeerree deebinee. Tole daawwattoota keenyaaf sirba aggaaroo jedhu kana kan Hacaaluun misooma magaalaa Aggaarootiif sirbe kanan affeerree isinitti deebi'a gara booda. Namo biyya qaba biyyarraa dhalatu namni biyya malee dhalatu biyya seenaa qabdu biyya wabii biyya maaliif dagatamti naggaaroo eeyyee naggaaroo ottabiin dagatu maaliif dagatamti naggaaroo eeyyee naggaaroo ottabiin dagatu. Ebota, ebo kambela oton bela baso. Oton isin kabu anan kile isin araso. Oto sinjirtanu magudina daba. Ya jolle ko nakataba karkana kaba jete agaro. Biya punaf lama ya duretti biya karapi padasi. Deebinee daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii anaa dhufuuti keessummaan keenya weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kallattiidhaan sinfaanaa isaa jira. Hacaaluu amma gaaffii baay'ee haala yeroo irratti xiyyeeffatu deemaa jirra. Utuma dubbannu gaafa ati keessummaa anaa dhufuu taatu dursinee miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaa turre.
achirratti namoonni baay'een yaada garaagaraa nu kaasaa turan gaaffis nuuf dhiyeessaa turan. Gaaffiin isaanii parsantiin caalmaan haala yeroo irratti hacaaluun maal hubatee jira? Ejjennoo maalii qaba? Maal gara fuulduraattitu maaltu ta'ee akeekaa kan jedhu irratti gaaffii baay'eetu jira. Kun gaaffii daawwattoota keenyaa, dhaggeeffattoota keenyaati. Kanaan wal qabate haala amma jiru akkamittiin xiinxaltaa? Xinnaan gaaffii kana si gaafadhu akka xiinxalaa siyaasaatti miti. Akka nama Oromoof quuqamu tokkotti akka ogeessa muuziqaattiin si gaafachaa jira. Haala amma jiru injifannoo amma argame kana deemnee as geenyerraa haala kana akkamittiin xiinxaltamee natti maal keessa jirra? Tarii ogummaa keessa akka hin baane gamanumaan na of kalchaan jedha. Uummanni keenya daandii dheeraa dhufee haala amma irra jirru kanarra qaqqabeera. Wanti hundumtuu immoo akkasumaan mijataa ta'es miti kanas qaqqabe uummanni keenya. Gara fuulduraattis immoo mijataa ta'a jedhamees guutumaan guutuutti yaaduun ni ulfaata. Haa ta'uuti haalli amma irra jirru kuni bareedas wantoonni bareedan taanes immoo hin mul'atu. Isa immoo sabni namni irratti mari'atee waliin haasa'ee waan fiixaan baasu ta'a jedheetii yaada. Irra guddaan abbaan qabsoo kanaa injifannoodhuma amma argamte kana garuu immoo kan daandii dheeraan nu hafu kana abbaan isaa ni jalqabaan hawaasa bal'aa uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo miiraanis mormu miiraanis deeggaruun waan nu baasu miti. Wantoota ta'an hunda kallattii hundaan laalanii irratti murtoo fudhachuun dirqama. Egaa wal hubannoon hin jiru taanaan wal gufachuu dhufa. Wal gufachuun immoo hin jira taanaan waan haaraa miti ka dudduubbeetti deebi'anii harka Oromaatiin waxalamuu dhufa jechuudha. Kanaaf akka kun hin taanetti of eeggannoo cimaa kan kanaan dura caala yeroo of eeggannoo cimaan nu barbaachisudha jedhee yaada. Tole amma dhaabbileen siyaasaa kan Oromoos kan sadarkaa biyyaalessaattis qabsaa'aa turan baay'een isaanii biyyatti galaniiru, biyya keessa jiru. Utuma ammaa ani fataasofnu kun har'a mataasaa hooggantoota ABO gameessa keessaa kan obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamus biyya galee jira har'a. Kanaaf dhaabonni siyaasaa baay'een biyya keessa jiru. Karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf biyya galanii waliigalteedhumaan kanaan socho'aa jiru. Achi keessatti garuu ODP fi ABO hayyuu duree Daawud Ibsaatiin hoogganamu gidduutti waliigaltee sanaa wal qabatee haala tokkoon xinnoo ishee waliigaluu dhiisuun kun mul'achaa jira ammaa laallu jechuudha. Kun immoo uummata baay'ee yaaddessaa jira. Keessattuu Oromoo baay'ee yaaddessaa jira. Kanaan wal qabatee qabsoo nagaatiin qabsaa'uu fi qabsoo hidhannootiin qabsaa'uu yeroo ammaa kanatti Oromoodhaaf isa kamtu fala akkamittiin furamuu qabattee yaaddaati? Akkumatti jette paartileen siyaasaa mormitoonni hedduun isaanii ispeeshaalii gameeyyiin qabsaa'ota Oromoo hedduun isaanii biyyatti galaniiru. Akkamitti biyyatti galan? Murna waggaa 27 Oromoo qoqqoodee kaan ergachaa, kaan biyyaa baasaa, kaan toorchi gochaa ture sanatu qabsoo saba bal'aatiin cabee hooggansi amma jiru kun kan murni tokko isa ajaju osoo hin ta'in ofii isaatiin kan of ajajuu fi ofii isaatiin waan itti fakkaatu sadarkaa gochuu irratti qaqqabeetu aangoorra jira jechuudha. Inni immoo dhiiga Oromooti. Kanaaf carraan kun banameeyyuu paartileen siyaasaa Oromoo hayyoonni Oromoo
kan amananii galan jalqabumayyuu jijjiirama kanatti Oromoo 4 kiiloo jira jedhanii otoo amanuu baatan qabsaa'onni keenya warri qawweenis qabsaa'an haa ta'u warri karaa nagaanis qabsaa'an amananii waan biyyatti deebi'an hin turre. Erga biyyatti deebi'amee boodammoo maaltu ta'uu qabaa? By the way, sabni kun of qofa miti kan bilisoomse. Paartilee siyaasaa Oromoo bilisoomse uummanni. Qabsoo kanarratti ulfa ji'a 7 ji'a 8 Shaashamanneetti wareegne. Wallaggatti akkasii ulfa ji'a 9 ciniinsuudhaaf deemtu wareegne. Daa'ima waggaa 5 dhagaa darbatee fageessuu hin dandeenye wareegne. Kan akka kaffaaloo kanatu luka lamatti dhabe. Jiraa otoo lubbuudhaan jirurraa ciran jechuudha. Kanaaf qabsoon kun haga ta'e uummata kanas qabatee paartilee siyaasaa kanas qabatee carraa hagana hin jedhamne argameera jechuudha. Carraa argame kanaan akkaataa kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Sabnis paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin qabsaan hundi ta'anii mari'achuu fi mari'achuun qofa akka kiyyaatti. Tarii akkaataa kanaan xiinxaluun ogummaa keessaa na baasa ta'a hin beeku garuu gamanumaan na of kalchaa jedheera. Inni kaan akkati jette harki caalaa walii galaniiru garuu wantoonni mul'achaa jiran hin jiru amma karaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi mootummaa jidduutti kun dhokataa miti waraanni gaggeeffamaa jira. Kun ta'uu isaan dura dhugaa haasa'uudhaaf parsanaalii wanti ta'aa jiru hundi seetaappii natti fakkaata malee ta'e jedhamee inni 4 kiiloo jirus Oromoodha inni abaa'oo hoogganus silas Oromoodha. Garaa walitti jabaatanii milaacii walitti harkisu waan na jedhu sammuu koo keessa hin dhufne. Waliigaltee isaanii keessatti akkaataa isaan walii galan muraasni ifa ta'eera wanti ifa hin taane immoo anas dabalatee saba Oromoo hunda biratti wanti gadi fageenyaan ibsame waan jiru natti hin fakkaatu. Tarii yoo ibsame an dhageetti dide na of kalchaa. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo inni Asmaraa jiru muraasni gaafa galu kaampiitti galee poolisii Oromiyaatti makamaadha. Inni godinaalee Oromiyaa keessa jirus waraanuma bilisummaa Oromoo yoo ta'e carraan kansaas kaampiitti galee leenjii fudhatee poolisii Oromiyaatti kora bittinneessaatti makamadha kan tilmaamni jiru jechuudha. Inni Asmaraadhaa dhufee kaampiitti galee inni godinaalee Oromiyaa keessatti bakka tokko tokkotti garuu hidhannoo isaa guutuu faana gaafa mul'atu an hamaaf natti hin fakkaanne ture. Tarii waliigalteedhuma godhan keessaayyuu inni tokko kana ta'a laataan jedhe. Maaliif naan jechuu dandeessa sirratti? Siyaasaaf gaaddidduun tokko ganama achi dheeratti galgala duubatti barbaaddu bukkeetti innaa kan immoo si jala seente jechuudha. Egaa dhaabbileen siyaasaa ODP fi ABO'n walii galan gaafa jedhamu dantaa saba isaanii garaagarummaan isaanii akka jirutti ta'ee dantaa saba isaanii tiksuu irratti walii galan gaafa walii galanoo waggaa 27 shira uummata Oromoo irratti fi dhaabbilee Oromoo irratti xaxamaa ture akkaataa kamiin akka hin deebinetti cirree jalaa barreessina gaafa jedhamu istiraateejii hedduu gaafata. Istiraateejii isa tokko keessaa mee waraanni bilisummaa Oromoo waan didee fakkeessine gaafa Oromiyaa keessatti socho'u. Murni kanaan dura waggaa 27 uummata Oromoo saamaa fi ajjeesaa fi biyyaa ari'aa ture kun karaa kanaan fayyadamee maal gochuu danda'a laata jedhanii yaadanii dargaggeessi akka inni qawwee qabatee mul'atu waan godhan sana keessatti kun soba haa ta'u dhugaa haa ta'u namni mollaa asgidoom jedhamu wallaggatti qabamuu isa dhageettiin dhabdu natti fakkaata. Namoota akkasii kan
man'ee murna kanaan dura nurra bubbulaa ture qabachuuf jecha seetaappii godhanii laata jedheetan fudhadhe malee Suma dhugaa wal lolaa jiru itti. isuma dhugaa wal lolanii lakkinatu natu sirra Oromoodhaaf qabsaa'e lakka ta'eessa turte naanani kun ta'uu qawwee kennutti nagarsiisne jecha akkasii kana walitti darbatame ummata Oromoo isa ulfa itti wareegee qabsoo kana asiin gahe kana deebisanii istirasii keessa galchuu jedhee tasumaa hiyyaan asirratti ammas ummata Oromoo fandhaama. Dhaabbileen lamaan kun murna diina Oromooti jennee quba itti qabnu sanarratti yoo isaan tooftaa siyaasaa itti fayyadamuu baatanii yoo walirratti hojjetan ta'ate kan isaan dhaabsisuu danda'u ummata Oromoo qofa. Ummanni Oromoo kan isaan dhaabsisuu danda'u isa tokkorratuma dhufee isa tokko haleeluu osoo hin taane isa tokkorratuma dhufee isa tokko haleeluu osoo hin taane innumti dhaabbadha. Parsonaal immoo yoo waraannis barbaachise Wallagga irratti miti, Gujii irratti miti, Baalee irratti miti. Maa bunni keenya cirama? Maaliif qotee bulaan mana isaa faana gubata? Waraana jechuun salphaa miti. Isayyuu Oromoon Oromoo gaafa waraanu. Warra luka kaffaaloo kutan kana dhaqanii waraananii nuufaa qabanii haa fidaniin qeetti galaniiru kaffaaloo luka lamarraa ciranii ilmaan Oromoo cinaan isaanii jiraatti kolaasanii. Meeqatu gurri dide? Meeqatu ijji jaame? Waggaa tokkoon dura 50 kaaliivarii bar ummata calanqoo irratti ummata irratti dhukaasanii. Warri jeneraalonni yeroo sana turan ummata keenya irratti waraana ajajanii. Kan Oromoon Oromoo irratti waraana banuurra dirreen waraanichaa immoo Oromiyaa ta'uu isaatu nama gaddisiisa. Kanaaf ani yoon fiishkaa afuufanii man'ee diinaa sana achi keessatti lama ta'anii qabanii yoom seeratti dhiyeessuun eegaa ture malee akkasitti walitti dhukaasa bananii walis dhiphisanii uummata Oromoos ela. Uummanni Oromoo kun dhaaba lamaan kanatti sa'aa ibidda dhaltetti ta'a dhaggeeffadhu. Akkan dhiisneef ilmoodha akkan arraabneef ibidda. Lammaarra gortee akkamitti Daawud Ibsaa irratti waraana labsita? Daawud Ibsaa irra gortee akkamitti lammaarratti waraana labsita? Uummanni Oromoo waan godhu dhabee jaarsolii qabatee olii gaddeema, sheekota qabatee olii gaddeema kadhachaa jira. Garuu irra caala isaan dhugumatti dantaa uummata isaaniitiif akeekkachiisaan jiru. Yaadumaas akka qama qabutti yaada kee kennaa. Dhugaatti yoo yaadan akkuma yaadanatti fakkaate san. Man'ee Ormi ijaarratee ammas karaa qaxxaamuraatiin nutti dhufuudhaaf deemu kana Oromiyaa keessaas qabanii seerattis seenaafis dhiyeessuun dirqama isaaniiti. Akkaataa kanaan garuu waan ta'uu miti jechuudha. Gatii guddaa nu baasisa. Tole. Gaaffii sadhumaan si gaafadha. Kanumaan wal qabataa. Haala yeroo irratti yeroo baay'ee ati ogummaa keetiin uummata keetiif tumsuudhaan beekamtaa kanaan as geessi. Waa harkaa qabda amma waan uummataaf gumaachitu waan kana furuu danda'u yookaan waan haraara buusuu danda'u waan yaadde qabda ogummaa keetiin. Dhugaa sitti himuudhaaf kana booda tokkummaa jedhanii sirbuun uffinirra nuti. Maaliif waggaa nahoo goobana irraa kaasee kunoo amma dheengaddaatti tokkummaa jedhamee sirbame tokkummaan dhufeera. Amma sabaa miti dhaaba walitti bu'aa jira malee. Walitti bu'iinsi dhaaba kanaa immoo saba gaaga'aadha. Sabni immoo lakkisaa. Yoo walii galtan walii gala. Walii galtan immoo taanaan qabsoon kun kiyyaa. Kanaaf kana booda waan gumaachuu qabnu gumaachineerra injifannoon itti qabsaati. Waa'ee boo'ichaan sirbinu kana booda. Kana booda gara caalutti ceena malee waan kana ajandaa kanaan dura lafa keenyee tarkaanfanneerra ichaartaati. Akkas. Tole Hacaaluu Qophiin aduu irratti waan garaagaraa kaasnee haasofneerra kana booda sutu haasofne dubbiin hin dhumu garuu utuma mi'aawuu qadaaduu jedhama. Kanaaf sa'aatiin keenya nu daangesseera. Garuu waan keessummaa keenya taate
istuudiyootti argamtee qophii aanaa dhufuu irratti yaada kana fakkaatu nuuf qooddeef maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'een si galateeffadha. Isinis ulfaadhaa OBN jijjiirama guddaa fidee jijjiiramni kunis immoo erguma sabni keenya qabsoo hadhaa gaggeesse kanaan injifannoo argate jedheetii yaada. Jabaadhaa galatoomaa horaa bulaa. Jijjiirama kana keessatti nutis akka miidiyaatti wanti nuti ragaa baanu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waggoota muraasa dura sirbi kee OBN irratti akka hin dabarre ogguramee ture kan ofiis nan beeka. Amma garuu istuudiyooma kana keessatti immoo waan sitti dhaga'ame waan barbaadde kallattiidhaan uummata kee faana haasa'uudhaaf hiree arganneerra. Kunis jijjiirama gama miidiyaa keessatti gaafa laallu namni yaada isaa bilisaan akka ibsatu hin barbaadama. Kana immoo sirriitti jabeessuudhaaf hundi keenya hojjechuu qabna. Kana boodas hojii biraatii wal agarree haasa'uun keenya oolu waan nu faana turteef ammas irra deebi'ee maqaa daawwattoota keenyaatiin sin galateeffadha. Ulfaadhaa galatooma. Tolaa caalu nagaa ta'e. Daawwattoota keenyaa qophii aanaa dhufuutiin hacaaluudha keessumeeffadha.